Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Faannoon Wallagga keessatti caasaa Faannoo Wallaggaa jedhe of hundeessuu isaa hime. Oromiyaa keessatti jeequmsa hammaataa geessisaa akka jiran humnoonni Faannoo sochiif caasaa isaanii babal'isaa akka jiran himaniiru. Hundeeffama isaanii naannoo Amaaraa taasifachuun gara Oromiyaatti babal'ataa akka jiran humnoonni kunneen tibbana ajajaa Wallaggaa hundeeffanneera jechuun miidiyaan of ibsuu isaanii dhaga'ameera. Humnoonni Faannoo kun godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti haleellaa eenyummaa uummata Oromoo irratti xiyyeeffate raawwataa jiruun lubbuu namoota nagaa hedduu dabarsaa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Gocha suukanneessaa seenaa keessatti argamee dhaga'ameen beekne hedduu hawaasa nagaa Oromoo irraan ga'aniiru. Dararaa geessisaniin lammiileen Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee irraa buqqa'anii jiru. Humni naannoo Amaaraa keessa socho'u humna Oromiyaa keessaa qubsuma tolfatee leenjii loltummaa fudhatee jiru waliin qindaa'ee ajjeechaaf saamicha akka geessisan baramee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa nun tiksine jechuun jiraattonni cimsanii komatu. Mootummaan humna garee Finxaalessaa Oromiyaa keessatti qubsuma tolfatee ifatti leenjii loltummaa fudhataa jiru utuma arguu callisee ilaaluun isaa komii hawaasaa kaaseera. Amma ammoo addumatti Wallagga keessatti sochii kataa'isan caasaan isaanii Faannoo Wallaggaa jechuun gad of dhaabuu beeksisanii jiru. Odeessa itti aanuun naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa keessatti daa'imman dabalatee namoonni 10,000 ta'an beela hammaataa keessa jiraachuu himame. Biyya paartiin badhaadhinaa bulchaa jiru Itoophiyaa keessatti beelli hammaataa jiraachuu karaa adda addaa gabaafamaa jira. Akka kanaan maddi odeeffannoo keenyaa BBC Amaariffaa akka gabaasetti Walloo Kaabaa keessatti daa'imman dabalatee namoonni 10,000 caalan balaa beelaamaa keessa jiraachuu saaxilameera. Namoonni yaada kennan akka jedhanitti doktoroonni nyaachisaa hanqina nyaataatii jedhu eessaa argannaa barri nutti hammaateera jechuun harmooliin daa'imman isaanii beelaan dhumuuf jedhan dubbataniiru. Bakki rakkoon kun hammaatee jiru naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa aanaa Bugunaa yoo ta'u hawaasni bakkichaa hanqina nyaataa bal'aaf saaxilamuu himameera. Sababaan beelaaf isaan saaxile hongee balaa waraanaa fi dhiibbaa uumamaa akka ta'es gabaasni arganne eera. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraatti erga jalqabee waggaa tokko ol ka ta'e yoo ta'u walitti bu'iinsa boodas aanaan kun rooba dhabuu fi balaa uumamaatiin miidhameera jedhan qondaalli fayyaa naannichaa. Hanqina oomishaa hawaasicha irraa akka ka'e haadholiin daa'imman isaanii sirnaan akka hin nyaachifnee fi fayyaa fooyya'an akka hin guddifne dhorkeera jechuunis dhiibbaan uumamaa akka jiru ibsameera. Dhaabbileen gargaarsaa hawaasicha qaqqabaa akka hin jirre eeramuun komiin dhiyaateera. Sababa beelaan daa'imman harkaa dhumuuf ka jedhu hawaasni bakkichaa balaa hammaataa keessatti kufee jiraachuu saaxilamee jira. Ogeessi fayyaa naannoo sanaa tokko akka jedhanitti haadholiin gara buufata fayyaa dhufan daa'imman harma hoosisan caalaa balaadhaaf saaxilamoo ta'uu dubbate. Rakkoo uumamaa naannichatti mul'atuun alattis bara baajataa haaraa booda dhaabbilee gargaarsa nyaataa soorata irratti hojjetan qabeenya dhiyeessuu akka dhaban itti gaafatamaan buufata fayyaa aanaa obbo Mokonnon Shaggiree beeksisaniiru. Ogeessi fayyaa tokkos godinichi rakkoo hanqina nyaataa akka qabu eereera. Rakkoon kun bara darbe ji'a waxabajjii irraa eegalee ifa ta'uu himaniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo sanaa irraa kan ka'e dhiyeessi nyaataa fi qorichaa soorataa akka addaan cite dubartoonni ulfaa fi daa'imman hanqina nyaataa walxaxaa akka mudate ibsameera. Jalqaba ji'a muddee irratti ogeeyyiin fayyaa duula talaalliidhaaf yeroo ba'an dubartoonni ulfaa fi daa'imman hanqina nyaataa hamaa keessa akka jiran ilaalaniiru. Qorannichi akka agarsiisutti daa'imman umuriin isaanii ji'a 6 hanga waggaa 5 gidduu ta'e aanaa Bugunaa gandoota 16 keessa jiran keessumattuu gandoota Lidbaa, Birkoo, Guluhaa, Birkuwaaqwaa fi Felfiliq keessatti hanqina nyaataa hamaa ta'een rakkachaa jiru jedhame. Odeessa itti aanuun magaalaa Hossaayinaa keessatti dooktarri sagantaa cidhaa geggeeffataa osoo jiru addaan kutee deessuu yaale leelloo argate. Dooktor Bayyanaa Abarraa ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessaa yommuu ta'an naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hossaayinaa keessatti kan argamu hospitaala ispeeshaalaayizidii waliigalaa yaadannoo mootittii Illeenii Mohammed keessaa hojjetu. Dhiyeenya gaa'ela isaanii kan raawwatan ogeessi fayyaa kun dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 6 bara 2017 sagantaa warra deebii cidhaa waan qabaniif haadha warraa isaanii reefuu gaa'ela waliin raawwatanii fi hiriyoota isaanii waliin gara mana maatii misirroo deemanii. Achittis dhangaan qophaa'ee nyaatamee taphni eegalame. Yeroo kana bilbila Dooktor Bayyanaa irratti bilbilli bilbilamuu eegalaa jedha madda odeeffannoo keenyaa BBC'n. Bilbilicha kaasee maali jedhee yommuu gaafadhu haadha opereeshiniin ishee barbaachisutu jira dafii qaqqabinaan jedhanii jedhu dookterichi. Sana boodas Dooktor Bayyanaan haadha warraa isaanii waliin mari'atan gara hospitaalaa deemuufis murteessanii. Yeroo gara hospitaalaa deemanis uffata aadaa sagantaa deebii cidhaa isaaniif uffatan akkuma uffatanitti ture. Konkolaataan waan tureef kallattiin konkolaataadhaan gara hospitaalaa deemee ka jedhan Dooktor Bayyanaan
hospitaala erga ga'anii boodas haadha ulfaa da'uuf gargaarsa isaanii eegdu baqaqsanii yaaluun deessisuu eegalanii. Yaala baqaqsanii yaaluu Dr. Bayyanaan sagantaa deebii cidhaa isaanii edda kutanii taasisaniinis haati ulfaa nagaan da'uu dandeesseetti. Doktorri kun gocha isaanii kana dirqama ogummaa kooti jechuun ibsani. Sagantaa deebii cidhaa adda kutanii deemuu isaaniitiin miira maatii misirroo fi hiriyoota isaanii bira ture ka gaafatameef Dr. Bayyanaan amala koo kana duruu ni beeku, kanaafuu homaa hin jenne shayee fi buna jechaa na eeganii jedhan. Gochaa isaanii kana duuba dirqamnii fi kakuun ogummaa akka jiru kan himan dokterichi taateen guyyaa dilbataa kun gara miidiyaa hawaasaatti haaboo malee isaaniif mudannoo idilee ta'uu dubbataniiru. Kakuu yommuu raawwannu nama amantaa, sabummaa, koorniyaa fi faayidaan osoo addan qoodiin tajaajiluu qabda jedhaa ka jedhan dokterichi mudannoo isaanii guyyaa dilbataa kana duuba ka jirus dirqama ogummaa qaban ta'uu dubbataniiru. Dirqama ogummaa keenyaa bahachuu waan qabnuuf bilbila natti bilbilamu hunda nan kaasa. Kun amaluma kooti, bilbilli naaf bilbilamee osoo hin kaasiin hafeen beekuu jedhan. Kana malees namni naaf bilbilu nama gargaarsa koo barbaadu ta'uunsaa homaa gaaffii hin qabu. Gargaarsi ani kennu immoo gargaarsa dhoowwatamu miti jechuun dubbatan. Mudannoon isaanii tibbanaa kun jalqaba gama maatii deessuutiin miidiyaa hawaasaa irratti akka qoodame ka dubbatan. Dhimmichi miidiyaa hawaasaa irratti erga ba'ee booda dinqisiifannaa fi galata guddaa argataniiru. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduus odeeffannicha wal harkaa fuudhanii qoodaa turaniiru. Hakiimonni hundi itti gaafatamummaa isaanii baachuu qabu ka jedhan dokterichi dhukkubsataan du'uu hin qabu, hakiimni waan gochuu danda'u hunda gochuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Odeessa itti aanuun loltoonni Kooriyaa Kaabaa Yuukireen keessatti Raashiyaaf lolaa turan ajjeefamanii. Loltoonni Kooriyaa Kaabaa Yuukireen naannoo daangaa Raashiyaa bakka Kuriskii jedhamutti humnoota Yuukireen waliin wal lolaa turan ajjeefamuu Ameerikaan beeksisteetti. Oduun kunis erga onkoloolessa keessa Kooriyaan Kaabaa tattaaffii waraanaa Raashiyaa cimsuuf loltoota 60,000 ergite jedhameen booda ka jalqabaa ture. Dhaabbanni basaasa waraanaa Yuukireen Guur jedhamus dhuma torban darbee lola gaggeeffameen yoo xiqqaate loltoonni Kooriyaa Kaabaa 30 ajjeefamuu yookaan madaa'uu isaanii ibseera. Haa ta'u malee maddi odeeffannoo keenyaa dhimma kana qulqulleessee waan ifa godhe hin qabu. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaataa kaboriin aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.